Yoo yaakam jirtu viidiyoo kanarratti waa'ee gosoota saamunaa gabaarratti argamanii fi haala qabiyyee isaanii fi akkaataa gosa gogaa fuula keessaniin isa kan fayyadamuu akka qabdan bifa gabaabaa ta'een ilaalla. Akkuma yeroo hundaa viidiyoo kanarratti wanti isin hin galle yoo jiraatee fi gaafii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan koomentiirra naqa. YouTube chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe, laayikii fi sheer gochuun irraanfatina nu faana tura. Namni tokko gogaa fuulaa bareedaa, fayya qabeessaa fi qulqulluu ta'e qabaachuu fi saamunaa gosa gogaa fuula isaa waliin deemuu filatee fayyadamuu murteessaadha. Garuu saamunaa gosa gogaa fuula keessanii waliin deemuu fayyadamuun qofa gogaa fuula keessanii bareedaa fi fayya qabeessa gochuuf gahaadha jechuu miti. Gogaa fuulaa bareedaa fi fayya qabeessa jechuun immoo gogaa fuulaa diimaa qofa jechuu miti. Namni tokko gogaan fuula isaa diimaas haa ta'u, gurraachas haa ta'u, magaalas haa ta'u, halluun gogaa isaa hundumtuu wal fakkaataa yoo ta'ee fi jiidhina gahaa fi sirrii ta'e hanga qabateet gogaan nama sanaa qulqulluu fi fayya qabeessadha jedhama. Kanaafuu namni tokko gogaan fuula isaa bareedaa, fayya qabeessaa fi ijatti hawwataa akka ta'uu fi wantoota bu'uuraa sadii kana raawwachuu qaba. Wantoonni sadan kunis qulqullina isaa eeguu, jiidhina isaa eeguu fi cararii ifa aduurraa ittisudha. Qulqullina gogaa fuula keessanii eeguuf bifa dhangala'aa fi bifa gogogaa ta'een saamunoonni garaagaraa qophaa'anii jiru. Kanaafuu saamunoonni gabaarratti bifa gogogaa ta'een qophaa'anii karaalee lama qophaa'uu danda'u. Isaanis asiidummaa ta'anii yookaan immoo bifa dhaabbataa ta'een beezummaa ta'aniiti. Asiidummaa ta'anii saamunoonni gogaa fuulaaf qophaa'anii seenteetik diitarjant jedhamu. Waa'ee saamunoota kanaa gara boodaatti kan isin ibsu yeroo ta'u, saamunoonni bifa dhaabbataa ta'een oomishaman wantoota lamarraa oomishamu. Keemikaalaa fi sibii yookaan immoo coomarraa oomishamu. Keemikaalli saamunaa oomishuuf nu gargaaru immoo soodiyem haayidrooksayid jedhama. Keemikaala kana baay'een keessan ni beektu. Manni fincaanii gaafa cufamu keemikaala ittiin banamuuf gargaaramnudha. Mana gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa yookaan immoo hintsaa massaariyaa kamittuu kan argamudha. Wantoota lama kana walitti makuun keemikaalaa fi cooma yookaan immoo sibii walitti makuun namni tokko mana isaa keessatti saamunaa oomishuu ni danda'a. Kanaafuu saamunoonni fuula ittiin dhiqachuuf gargaaramnu gaafa faabrikaa keessatti oomishaman keemikaalli of keessatti qabatan gogaa fuula keenya akka hin miineef jedhamanii coomni ol ka'aa ta'e itti dabalama. Saamunaan tokko baay'inni coomaa yookaan sibiin of keessatti qabate gaafa ol ka'u humni xurii gadhiisaa gadi bu'aa ta'e garuu gogaa fuulaa kan hin miinee fi kan hin goggogsine ta'a. Saamunaan tokko baay'inni coomaa yookaan sibii of keessatti qabatu ol ka'aa yeroo ta'u humni xurii gadhiisaa gadi bu'aa ta'e garuu immoo gogaa fuulaa kan hin miinee fi kan hin goggogsine ta'a. Kanaafuu saamunoonni gogaa fuulaa bifa kanaan qophaa'anii kastamarii yookaan immoo namoota bitatan hawwatuuf jedhanii shittoowwan garaagaraa itti dabalamu. Akkasumas immoo wantoonni akka irdii gaafa itti dabalaman saamunaa irdii jedhamu. Wantoonni akka aannanii immoo gaafa itti dabalaman saamunaa aannanii jedhamanii gabaaf dhiyaatu. Kanaafuu saamunoota bifa kanaan qophaa'anii of keessatti sibii yookaan immoo cooma ol ka'aa ta'e qaban yeroo ilaallu dursarratti kan argamu saamunaa biyya Faransaayitti oomishamu saamunaa Maarsillee jedhamudha. Saamunaan kun cooma yookaan sibii hanga parsantii 72 of keessatti kan qabatu yeroo ta'u, akkasumas saamunaan laaks jedhamu immoo cooma yookaan sibii hanga parsantii 68 of keessatti qabata. Akkasumas saamunoonni kanneen akka Biriis, Joonsan Beebii Soop kan jedhamanis of keessatti sibii yookaan cooma ol ka'aa ta'e waan qabataniif gogaa fuulaaf mijataa fi kan gogiinsa hin fidnedha. Haaluma wal fakkaataa ta'een oomishamanii saamunoonni ifa aduu of keessa hin dabarsine saamunoonni garaagaraa ni argamu. Isaan keessaa saamunaa yeroo duraaf oomishame hanga yoonaa gabaarra jiru saamunaa gogaa fuulaa Piirs jedhamudha. Saamunaan kun of keessatti qibaatii yookaan dibata ol ka'aa ta'e kan qabatu yeroo ta'u, dabalataanis mooyistiraayizara garaagaraa of keessatti kan qabatudha. Saamunoota gosa biraa isa wajjin wal fakkaatu waliin yeroo dorgomsiisnu keemikaalli of keessatti qabatu gadi bu'aa waan ta'eef gogaa fuulaa kan hin goggogsinee fi kan hin miinedha. Gosni saamunaa inni lammaffaa immoo gosa saamunaa sila isinitti hime seenteetik diitarjant jedhama. Gosni saamunaa seenteetik diitarjant jedhamu kun haalli itti qophaa'insa saamunoota kaan irraa addadha. Saamunaan kun asiidiin of keessatti qabatu asiidii uumamaan gogaa keenyarra jiru wajjin wal fakkaataadha. Saamunaan kun maqaa isaa gabaabaadhaan Sindeet jedhama. Saamunoota kana yeroo duraaf kan oomishe Doobidha. Saamunoonni kun kobba baay'ee kan hin qabne yeroo ta'u, saamunoota kanaan yeroo dhiqattan kireemii fakkaatu. Saamunoonni kun amala gogaa fuulaa gogogsuu waan hin qabneef namoota gosa gogaa fuulaa dafee dutaa fi gogogaa qabaniif baay'ee gaariidha. Faabrikaa Doobiin ala gosa saamunaa Sindeet jedhamu kana faabrikoonni garaagaraa oomishan ni jiru. Isaanis Moisturex, Cetaphil, Sebamed fi kanneen biroos baay'een ni jiru. Saamunoota akkasii yeroo bittani barreeffamni Sindeet jedhamu irra jiraachuu hubadha. Saamunoota warreen amma isinitti himee alatti kan jiran immoo saamunoota gogaa fuulaa diimessuuf qophaa'an ta'uu danda'u. Akkasumas immoo kanneen qorichummaa of keessatti qaban ta'uu danda'u. Saamunoota amala qorichummaa qaban yookaan immoo qoricha of keessatti qaban dursinee yeroo ilaallu saamunoonni amala qorichummaa garaagaraa qaban kan oomishaman rakkoolee gogaa garaagaraa fayyisuuf yaadamanii kan oomishamanidha. Saamunoonni kun qorichoota garaagaraa of keessatti kan qabatan yeroo ta'u, walumaa galatti meedikeetir soop jedhamu. Saamunoonni kun qoricha itti dabalame
irratti hundaa'anii fangasii gogaa, baakteeriyaa, paaraasayitii fi finnisa xixiqqoo hir'isuuf jedhamanii kan qophaa'anidha. Saamunoonni kun qorichoota kanneen akka keetookonaazool, kileertamaayzoolii fi salfariin itti dabalamu. Qorichoonni kun qorichoota fangasii balleessuuf sin gargaaranidha. Saamunoonni kun gaafa gabaaf dhiyaatan barreeffamni aantii fangaal jedhamu irratti barreeffama. Fangasiin rifeensa irratti bahee yookaan immoo foroforiin yoo sin rakkise immoo qorichoonni kun bifa shaampuun qophaa'anii gabaaf dhiyaatu. Saamunoonni antiseeptikii ta'an immoo qorichi itti dabalamu immoo qoricha tiraayikloosaanii fi tiraayikilookaarboon jedhamanidha. Saamunoonni kun barreeffama antiseeptik jedhamu ofirraa qabu. Qorichoonni kan biroo saamunaatti dabalamanii gurguraman immoo moonosalfar jedhamu. Qorichoonni kun immoo amala paaraasayitii qabu. Saamunaan qoricha kana qabachuun beekamu teetaameesool jedhamee beekama. Saamunoonni kan biroos qorichoota moonosalfar jedhamu kan of keessatti qabatan baay'een ni jiru. Saamunoonni qoricha akkasii of keessatti qabatanii namoota dhukkubni hooqxoo isaan rakkisuuf kan gargaaranidha. Alaarjiikii yookaan immoo dutuu gogaa namoota qabaniif jechuu miti. Afaan fayyaatiin dhukkubni hooqxoo skaabis jedhamee beekamu ni jira. Saamunaan kun kan qophaa'e namoonni hooqxoo gogaa akkasii qabaatanii yaalii cinaatti akka fayyadamaniifidha. Akkasumas ijoolleen keessan keessumaa ijoollee baay'ee wajjin haasaa kan oolan taanaan saamunaa kanaan otoo dhiqxan ijoollee biraarraa akka ittiin dabarsin gargaara. Saamunoonni kan biroo qophaa'anii gabaarra kan jiran immoo shiffitaa finnisaa balleessuu fi gogaa fuulaa diimessuuf kan qophaa'anidha. Saamunoonni shiffitaa finnisaa xixiqqoo balleessuuf qophaa'anii of keessatti beenzaayil paroksaayidii fi saalisaaliik asidii qabu. Namoonni finnisni isaan rakkisu yaalii finnisaa cinaatti otoo saamunaa kana fayyadaman filatamaadha. Keessumaa immoo namoonni fuula isaanii irratti dibanni uumamaa itti baay'atu yookaan immoo cululuqaa ta'e saamunaa of keessatti saalisaaliik asidii qaban qofa otoo fayyadaman filatamaadha. Saamunoonni fuulaa amala gogaa fuulaa diimessuu qaban kan miidhaa qabanis jiru, kan miidhaa hin qabnes gabaarratti ni argamu. Kan miidhaa hin qabnee fi saamunoonni gogaa fuulaa bifa fayya qabeessa ta'een diimessuuf gargaaran of keessatti azeelik aasiid, koojik aasiidii fi reetinoolii of keessatti qabatu. Saamunoonni amma isinitti hime kun meeshaa itti ashagame yookaan immoo waraqata irratti ingiridantoonni amma isinitti hime kun irratti barreeffamu. Saamunoonni kun godaannisa finnisa booda bahee balleessuu fi namoota maadiyaatiin rakkisuuf yaalii maddiitti otoo fayyadaman filatamaadha. Akkasumas immoo saamunoonni gogaa fuulaa diimessuuf oomishamanii garuu adeemsa keessa gogaa fuula keessanii irratti miidhaa kan fidan baay'een ni jiru. Saamunoonni kun qorichi isteeroidii, haayidrookiinii fi meerkuriin dhoksaadhaan itti dabalama. Saamunoonni kun seeraan ala gara biyya keessaatti kan galanii fi kan oomishaman waan ta'eef wanti isaan of keessatti qabatan irratti hin barreeffamu. Yookaan immoo nama bitatu yookaan immoo kastamarii hawwachuuf jecha akka biqiltuurraa hojjetamanitti irratti barreeffama. Namoonni yeroo duraaf saamunoota kana yeroo fayyadamani saamunoonni kun amala gogaa fuula isaanii diimessuu fi qulqulluu gochuu qabu. Garuu yeroo booda saamunaa gogaa fuulaa kana fayyadamuu gaafa dhaabani gogaan fuula isaanii haphachuu, gurraacha'uu fi isaan oksisuun uumamuu danda'a. Egaa ergaan fayyaa irraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma sila isiniin jedhe wanti isin hin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaatan koomentiirra naaka. Viidiyoon har'a isinii dhiyeesse yoo isin fayyadee fi yoo jaallattan immoo chaanaalii koo kana subscribe, laayikii fi sheer gochuun irraanfatina. Nagaan tura.